hojii akkuma baheeni ingalleen siniin jedha. Bilbilan irraa kaasuu dudee halkan guutuu ta'an bule ani amma furmaata dhabee jechuudha. Kaleessa akkuma wallallee argitaniittu hojii akkuma baheeni ingalleen siniin jedha. Bilbilan irraa kaasuu dudee halkan guutuu ta'an bule ani amma furmaata dhabee jechuudha. Furmaata dhabeetiin jira. Dhuguma jireenya koo hin tallisuni hammanni asirra gahutti waan miseejii garuu naa barreesseera hin dhufu naan jedhe. Galu jechuun sodaadha kanan biyyan galu miti kana barbaadee miti ani jechuun osoo barbaade otoo miidhaa kee barbaade otoo sharri sitti yaade daqiiqaa tokkotti si gombisa. Daqiiqaa tokkotti dhabama si godhee foddaatti ittiin baatee haasoftu kana dhabama si godhee faayila jala si galchee si qollofaa jechuudha. Amman akka abbee loofii qollofeen dhufe bara abbee loofii guutummaan guutuutti qollofeen dhufe jechuudha. Nani dhee kaleessa maal jetti ol baatee narratti daansii taphatte. Haada lagattu viidiyoo haada lagattu rakkoo hin qabu jedheetanii dhiise. Bakka sharri itti yaadu sharri illee ittiin fidu waan jedhamu nan dhiise jala mure jechuudha. Kaleessa ganama viidiyoo irratti dalagee hin dalanne. Ani immoo waan hin godhu afaaniin lafa lafuu yookaan immoo afaaniin haasa'u osoo hin taane hojiin hin mul'isaa jechuudha. Kaleessa eeggaddas maatiin kiyyallee na beeku. Akka dhiiraatti hojjedha malee akka dubartiitti akka hojii hojjedhee hin beeku jechuudha. Dhagaa cabsaa qonnallee qotaa jechuudha. Maatiin kiyyaa jechuudha. Akka dhiiraatti bula malee akka dubartiitti bula hin beeku jechuudha. Abbeen maal gooti kaleessa narratti baateetu kushina madami keessa teesse narratti ililchite. Amma guutummaan guutuutti ishee qollofee lafa kaa'ee. Sabboontu maal jechaa jirti? Abbeloo fi qollofeen jira. Gara yuutuubiitiin qollofee kana booda isin viidiyoo narratti dalayde hin agartanii jette. Sabboontu rabbiin si haa qajeelchu. Waan biraa siin hin jiru rabbiin si haa qajeelchu. Waan si arrabse na qolloftaa jeen sodaadhe. Keessallee yeroo hedduu si bilbilee hin kaaftu rakkoon qabu. Ati hin quufte, ati dhugaa hin quufte. Haqa yoo walitti himne bareeda hin quufte jechuudha. Roozaa fi lukkuu fi foon gaalaa quuftee jechuudha. Kanati uummata irratti caffartuu jechuudha. Ani takka akka dhiiraa malee jiraadhe hin beeku. Akka dhiiratti hin dalaga. Akka dhiiratti hin maarree ta'a. Namni akkatti dalaydu si gaafate hin jira. Ati akkamitti dalaydaa jee namni si gaafate hin jira yoo kana gabbaatee caffartu. Namni akka ifitti dalagaa jiraatis akka keetitti dalagaa jirta jechuudha. Gaafa kan gabbaastee daaba nu agarsiista. Gaafa kan gabbaattee mana arabaa keessa utaaltaa taalta. Gaafa kaan irra baata. Gaafa kaan irra baata. Garuu osuma kaan irra baatu warra lallaafarra osoo baatu gaafa tokko nama jabaa kasirra jabarra baata guyyaa sanii si dhumatti jechuudha. Osuma fiigan guyyaan tokko guyyaan hundi guyyaa nagayaa hin ta'u bakka hamaa dhaabatu mala. Kanaafuu suuta jedhee amma bultii faayoo diiddee kaneen juttu si hafe. Amma bultii faayoo diiddee jiraan faayoo biraa badee jira. Jiraan bahee jira manaa'ii itti dawwalee dadhabee bilbila hin kaasu meesejjii naa barreessee abbaa ilmoo fi haadha ilmoo addaan baasuun maaliif barbaachise? Mee kunumti maaliif barbaachiseen siin jee bara. Amma faayollee nan qollofaa ilmaan guddisaa jirti. Kanaaf ilmaan isii rabbitu guddisaa immoo ati riskii isii qollofuu hin dandeessu. Kana beektaa garuu ati akka riskii namaa harka namaa keessa hin jirre kana hin beektaa. Osoo riskiin namaa harka namaa keessa jiraatte namni kun dhaabbatee hin deemu bara. Ilmi namaa kun qaata wal qollofee wal fixe. Amma dhaabbata ani baradhee ani waa'ee yuutuubii birrii kafaleen baradhee ani maal ta'ee ani akkas ta'ee. Era bismillah kuni maal jechuudha namni si faarsee bareedati ufaarsuu caalaa silaa namni si faarsee bareeda ture. Kana badunnaa bitee kana baluu akkas naa godhee ani makiinaa bituu deema. Makiinaa Itoophiyaa keessaa kana naa himta. Makiinaa Itoophiyaa keessaa ka guyyaa guyyaan galabbatamee lubbuu namaa galaafataa oolu kana bituuf nu himtaati. Abadda makiinaa Itoophiyaa keessatiif hawwii tokko hin qabnu. Makiinaan Itoophiyaa hunu kalee
haadha manaa goota keenya abdii qophee kan galaafate isa haadha haadha Hamzaa Booranaa kan galaafate makiinaadha. Kanaafiyyuu makiinaa Itoophiyaa kana kanin bara 2 moo 3 dura bara 2 dura na fakkaate barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu kan galaafate makiinaadha. Nama meeqa guutuu bakka tokkotti ati amma makiinaa kana bitee Itoophiyaa keessatti makiinaa bitee nuun jetta. Makiinaa osoo bittillee nuti maal jennaan bituu yoo akka horiitti bobbaastillee dantaa keenyaa miti. Walaakin jireenya namaa keessaa bahi sabboontu jireenya namaa keessaa bahi. Jireenya namaa yoo diigdee wanni ati argattu maaltu jirame? Waanuma jireenya namaa diigdee ati argattu maaltu jira? Amma faayuu fi jiraa yoo addaan baaste jiratti heerumuu heddaate abbaa manaa keetiin ofii kan keeti abbaa manaa keetiin waliigaluu erga dadhabde jireenya namaa diiguu qabda. Warra waliigalaan kanaaf hin bar jireenya gaggaarii namni abbaan manaa keessan isinii qajeele. Miidiyaa kanarra hin fidinaan jaa yeroo hundaa'uyyuu. Amma makeef ibsi shaafuu sodaatatiin jira. Maaliif yoo jettan ijji namaa tuni muka goggogaa jissitee jiidhaa goggossitee jaan dhuguma. Jireenya gaggaarii lafumarratti jiraadha. Wama tokko jireenya miidiyaa irratti mul'isaa malee. Nama dhugaa dubbachuuf namatti ulfaata dhugaa kun. Roozaatu biyya adda yoo ta'e abbaan manaa isii gaafa duraa sana akkasitti wal jaalatan jechuudha. Budaa warra miidiyaati jechuudha. Sun hundi akkasitti jireenya isaanii balleessee roozaan ammantan abbaa manaa isiitti wal dhabdee gana akkaawuntii maxxansitee gargaarsa naa godhaa biyya kanarraa na baasaa yookaan biyyuma kana keessatti waan gaarii tokko na gargaara na uumaa jechaa jirtu. Budaa warra miidiyaati jechuudha. Sabboontu warri miidiyaa kanaa maashaallah namarraan jiru hin beektaa miti. Kanaafuu atillee daaba kan keetillee ol baastee mul'isin kana booda akkasuma immoo jireenya nama gaggaarii keessallee hin seenin jireenya faayoo keessaa bahi haadha eebboo faallee hin tuqini. Ummanni kun nama kabajaa qabu nama si guddise isaaniin guddatte atuyyoo sobeete akka nama isaanii waa godhee hin godhini dhaabbadhuuf laalii sabboontuu dhaabbadhuuf laalii ani kanuma siin jaa silaa nama dhageettu bar beekumaa dubbadha malee sitti bilbilee ani asirratti illee dhufee dubbachuu hin barbaanne keessan sii dawwalee narraa kaasuu didde ashangulleetti hidhii micciiru kan tokko natti as guurtaa jechuudha. Boonuu kan kee agarsiisa duraan sabboontuu yaadatta gaafa jalqaba gara chaanaala kana waliin bannee chaanaala kana walii lakkoofsa keessa walii barreessinee wal dubbisnu sani waa hedduu na gaafataa turte. Garuu atiin gaafa san bakka san eegaatee har'a bakka guddaa kana geette alhamdulillah jedhi walaakin maashaallah baga bakka guddaa kana geette na gammachiista. Haa ta'u gummoo gizeetti namoota kana akkanatti irra duultee jireenya namaa baxabbattu kana silaan si argee sikkiinan si waraan argite sikkiinumaan amma anallee na qollofi koottu sin qollofa jettee dhuftee akka mashaakilaa biraa keessa hin seenne okee warri nama bira dalagu warra argitee mootummaa biyya kanaati. Kanaafiyyuu rakkoo biraatiif akkan isaatti namni warri sabboontuun isin rakkiste keessan na dubbisaa qabsiisee gara biyyaa gadi buusa biyyattii Itoophiyaa sana biyyattii abaaramtuu san keessatti gad darbina mootummaa qabsiisee jechuudha. Sabboontuu tana mootummaa qabsiisee rakkoo isii kan afaan arabaati waan isin godhaa jirtu kan afaan arabaa kana hiikee jechaadha gara biyyaa darbina. Warri akka darbamtu barbaadan komantii jalatti barreessa yookaan kaan immoo na dubbisa hin geggeessina haga yoom nama rakkiste asirratti baatee ruuza quuftee lukkuu quuftee haliibnee dhodhuidee quuftee yoo fakkaatu ilaalaa kana dhuguma jetteen sabboon faayoon kiyyaa borokoo kana jettee boronkoo moo borokoo jettee yaa rabbii kiyyaa. Kanaafuu rabbiin haa laaffisu walirratti hin duudinaa isin ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo tokko taanee waliin haa guddannu wal haa jajjabeessinu walirratti duuluun nu fayyadu walirratti duuluun nu miidha malee nu fayyadu isiniin jaa hordoftoota kiyya warri walirratti duultan dhaabbadhaa of ilaalaa walirratti duuluun kayree hin qabu isiniin jaa dhaabbannee of ilaallu. Walaa gargaaru walaa jajjabeessinu chaanaala waliif haa daawwannu laayif waliif haa goonu isiniin jaa hordoftoota kiyya.